Magala Shashamane Kuta Magala Malkasir Bati Karora Kopi Filano Bialisa Marsa Torbafa Fuldura Kenya Dimsifamuf Akakamule Naganyati Filanon Nagan Akatumuramuv Marintasifame Burma Kanan Filanon Bialisa Marsa Torbafa Gefamun Walkabate Etigafatum Mafi Gain Chasali Naganya and Ijon Sera Fisernatic Sufi Naganyuma Wasa Eguante Shaki fi soda nagenya tokko malee hawaasni bae sagaleesa artii barbaadeef kenne gara dhufetti karaa nagaan akka mana isaatti galu taasisuudha waan ta'eef nuti akka qaamolee nageenyaatti filannoo kana karaa nagaatiin akka xumuramuuf nuffi dadhabbii fi harcaatii tokko malee murannoo fi kutannoon hojjechuun barbaachisaadha jedhan ajajaan qajeelchaa poolisii kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa Komaander Caalaa Kaapitan akkasumas caasaaleen nageenyaa buufata korojoo irratti ramadaman dursanii harcaatii tokko malee argamuun xiyyeeffannoodhaan eegumsa Cimsun kaayoo diinaa fashaleessuu qabna jedhani caasaaleen nageenyaa hundinuu jala bultii filannoo irraa eegalame iddoo ramaddiitti argamuun nageenyummaa hawaasaa eeguu fi namuusa iddoo filannoo eeguudhaan hanga filannoon xumuramutti iddoo ramaddii gallakkisuu hin danda'amu jedhani itti gaafatamaan kutaa olaanaa ittisa yakkaa qajeelchaa poolisii kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa Inspektar olaanaan Milkeessoo Immiyyuu caasaaleen milishootaa dhalataa naannoo kanaa taatan haala naannoo waan beektaniif odeeffannoo nageenyaa dabarsuu qabdan jechuudhaan ergaa kan dabarsan obbo Maashoo Oriyaa hoogganaa milishoota kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa yoo ta'an hanga filannoon darbuutti qindoominaan cimnee harcaatii tokko malee hojjechuun barbaachisaadha jedhan bulchiinsaa fi nageenyi kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa obbo Dureessaa Mustafaa filannoo kana milkeessuuf gama hundaan cimnee rakkoo nageenyaa tokko malee filannoo ceesisuu qabna kan jedhan itti aanaa Wajira milishaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Fiqaaduu Laggasaa dhumarratti filannoo kana galmaan ga'uuf ajajoota poolisii fi hooggantoonni milishaa fi bulchiinsaa fi nageenyi sadarkaan jiran iddoowwan sodaa nageenyaa keelloo fi magariisa adda baasuun irratti hojjetamuu qaba jedhan Komaander Caalaa Kaapitan akkasumas loojistikii jiru dursanii qopheeffachuu kan akka meeshaa waraanaa qulqulleeffachuu fi kanneen kana fakkaatan akkasumas kabaja ayyaana Arafaa bara 2018 yeroo 1447ffaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti fuuldura keenyatti kabajamuufis ayyaanichi karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka gaggeeffamuuf caasaan nageenyaa keenya hawaasa bal'aa waliin ta'uun hojii eegumsaa cimsuun barbaachisaadha jedhan Komaander Caalaa Kaapitan